Tolee, nagaa fi araarri jaalallii fi tolli gaarummaa gooftaa biraa ta'ee hunduma keessaniif haa baay'atu. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota ifa jireenyaatu jirtu. Bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo gooftaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti waaqayyoof haa galatu. Baga nagaa taatanii baga jiraattan isiniin jechuun jaaladha. Hordoftootaa fi kabajamtoota ifa jireenyaatu. Baga nagaan dhuftanii anaa dhufu weelkaam isiniin jedheen jira. Egaa warroonni mana kanaaf haaraa taatanii subscribe, like, share gochuun na jajjabeessaa. Warroonni na hordofaa turtan immoo galatoomaan isiniin jedha. Egaa warroonni akkasuma koomentii jalatti jabaadhu haaluma kanaan itti fufi jettanii yaada keessan naaf qoodaa na jajjabeessaa jirtanii galatoomaa hundumti keessanuu isiniin jechuun jaaladha. Warroonni immoo haaraa taatan hundumti keessaniyyuu like share gochuun maatii kiyya ta'a na jajjabeessaa yaada qabdan koomentii jalatti naaf kaa'aa isiniin jechuun jaaladha. Egaa har'ammoo viidiyoo biraadhaan walitti deebineeti jirra. Viidiyoon guyyaa har'aaf qabadhee dhufe immoo egaa viidiyoo bareedaa viidiyoo biyya baay'ee namatti tolu kana biyyi kun eessa jettanii yaaduu dandeessu. Egaa biyyi kun biyya baay'ee namatti toltuu fi biyya qilleensa baay'ee mijataa qabdudha. Egaa biyya kana namoonni baay'ee keessan beekuu dandeessu. Biyyi kun biyya akka Itoophiyaa qilleensa mijataa qabdudha jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf qilleensa baay'ee mijataa yeroo baay'ee hin argannu biyya ormaa keessatti. Biyyi keenya baay'ee qilleensa mijataa, qilleensa gaarii qabdi. Egaa biyyi kunis immoo haalli qilleensa ishii akka biyya keenyaati jechuudha. Biyya kana egaa warroonni keessa jiraatan beekuu dandeessu tariiyyuu. Namoonni baay'een biyya kana eessa jettanii yaaduu dandeessu. Itoophiyaa galte moo jechuu dandeessu. Mee kottaa walumaan daawwannaa hamma dhumaatti na waliin daawwadhaa biyya qilleensa mijataa fi haala bareedaa qabdu kana. Dhugaa rabbii dubbachuuf biyya ormaa keessatti biyya akkasii jira jedhee hin yaadneen ture. Garuu biyyi katamaa isaatu baay'ee namatti tola malee iddoon kun amma baay'ee tabbadha. Yeroo akkasitti silkiidhaan argamu kun garuu dachee fakkaachuu danda'a, lafa walqixxee fakkaachuu danda'a garuu tabbadha. Tabbuma sanarra garuu manatu jira jechuudha. Ani gaafan jalqaba arge manni kun maalinni biyyi kun biyya gaxarii biyya maaliin dhufeen jedhe baay'ee immoo namatti tola jechuudha. Amma yeroo kanatti biyyoota arabaa garaagaraarra baay'ee tokko hin ho'a jechuudha. Baay'ee ho'a guddaa qaba. Baay'ee ho'asaa baay'ee dhugaa namatti teessisu jechuudha. Garuu biyyi kun baay'ee tokko namatti tolti dhugaa waaqa dubbachuufi. Biyya baay'ee qilleensa mijataa fi qilleensa addaa qabdudha jechuudha. Baay'ee tokko qilleensi ishiillee namatti tolti, nama hawwatti. Egaa biyya kana eessaa jettanii yaaduu dandeessu. Mootarii biyya galte moo eessaa biyya kana nuuf waraabaa jirta jechuu dandeessu. Mee namoonni biyya kana beektan yaada keessan koomentii jalatti naaf kaa'aa. Biyyi kun biyya iddoo akkasiiti jedhaatiiyyuu. Dhugaa waaqa dubbachuu fi baay'ee tokko qilleensa mijataa, qilleensa gaarii qabdi. Ho'i hin jiru jechuudha. Yeroo tokko hamma guyyaa xiqqoo ishii ho'a malee jechuudha. Homaa tokko hin ho'u galgalaaf ganama hin qorrayyuuti. Biyya arabaa keessatti yoona kana halkanii sa'aatii 24 guutuudha jechuudha kan inni ho'u. Garuuti iddoo kanatti baay'ee tokko hin qorraa namatti tolaa qilleensa mijataa qabdi jechuudha. Biyyi kun kottaa warroonni ho'a dadhabnee biyya arabaa keessaa jettanii biyya arabaa jibbitanii jirtan kottaa biyya kana daawwadhaa kottaa waliin bashannanaa isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu yeroo kanatti manni barumsaallee cufamee jira. Namoonni iddoo tokko hin taa'anii walii gaddeemanii bakka qilleensa mijataa barbaaddatu bakka bashannanaa deddeemu. Egaa nutis biyya kana hanga manni barumsaa banamutti jennee biyya kanaatti iraftii fudhachuuf dhufnee jirra. Egaa kottaa nutis immoo waliin bashannanaa isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa. Egaa biyyi kun baay'ee tokko namatti tolti. Egaa dhugaa rabbii dubbachuuf yeroo baay'ee dhaloonni baay'een biyya kana hojjechuu baay'ee jaalannaa. Garuu yeroo kanatti immoo biyyi kun baay'ee tokko mijataa miti jechuudha. Haalli qilleensa isaa mijataa ta'uyyuu baay'ee haalli nageenya isaallee nama sodaachisa. Baay'ee tokko namatti hin tolu jechuudha. Anillee yeroo duraa fi biyya kanadha yeroo jalqabaaf biyya kana dhufee hojjedhee garuu ammaaf keessummaan keessa jira malee
amma as keessa hin turu jechuudha. Ji'a lamaaf maleeyyuu. Garuuti haa ta'u baay'ee tokko jechuudha haalli qilleensa isaa gaarii yoo ta'eyyuu haalli jireenya isaa baay'ee ulfaataadha. Baay'ee nama sodaachisa jechuudha. Egaa biyyi kun eessa jettanii yoo na gaafattanii Beeruutidha. Beeruut ta'ee gaxarii isaati jechuudha kanaan jiru. Baay'ee tokko dhugaa waaqa dubbachuu fi baay'ee nama sodaachisa. Haala sodaachisaa keessa jira jechuudha. Egaa waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru maleeyyuu dhaloonni as keessa jiran illee waaqayyo nu haa gargaaru malee baay'ee tokko dhugaa rabbiin sodaachisa jechuudha. Ani ammoo man keessaa deemutti iyyuu yoo man keessaa deema jechaan jira. Maaliif jennaani amma fakkeenyaaf yeroo katamaa keessatti hin dhaga'amu sosochii wanti tokko tokko ta'aa jiru. Garuu nurraa xiqqoo hin fagaata sa'aatii tokko walakkaa dhadhanii garuu immoo waanuma bakka asiitii wanti tokko namatti fakkaata baay'ee nama rifachiisa. Haa ta'uti garuu waaqayyo gaariidha waan hundumaa keessatti inni nu eegu matumaayyuu hin mugurrafu. Kanaafiyyuu waaqayyo warri qabanii sodaatanii waan ta'eef sodaannu homaa miti waaqayyo jira dabarsee hamaatti nu laatu. Egaa waaqayyo gaariidha. Hundumtuu akka amantii keessanitti waaqayyoon kadhadhaa waaqayyo oolchaadha waan ta'eef rakkinni kamiyyuu yoo jiraate warri waaqayyoon amantii isaaniitiin waaqa isaanii kadhatan hin oolu waan ta'eef kanaafiyyuu lafa jirtanitti jabaadhaa waaqayyoon kadhadhaan isiniin jedha dhaloonni Beeruut keessa jirtanii waaqayyo immoo nu oolcha homaa miti hamaan tokko nun argatu. Egaa haa ta'uti garuuyyuu jabaadhaa homaa miti rakkinni numa jira biyya lafaa kanarra. Wanti baay'een jiraachuu danda'a, qorumsi jiraachuu danda'a, lolli jiraachuu danda'a. Kanaafiyyuu nuti immoo obsinee waaqayyoon kadhannee waaqayyo keenyatti dabarsinee of kennine jabaannee waaqayyoon kadhannee jiraachuutii qabna. Egaa biyya kana keessatti dhugaa rabbii dubbachuuf jireenyaaf jedhanii waan baay'ee ta'u jechuudha. Kaayyoo qabaniif jechaadha malee wanta keessa jiraatan miti jechuudha. Keessa jiraachuu fi baay'ee boqonnaa namaaf hin kennu. Maaliif jennaan garuu immoo gaafa biyyaa baane kaayyoo qabna waan ta'eef kaayyoo keenya sana milkeessuuf jecha immoo wanta sana hundumaa irraanfanneetu kaayyoo keenya galmaan ga'uu fi tattaafanna malee jechuudha. Sodaan tokko nu keessa hin jiraatiin. Siniin jechuun jaaladha. Egaa waaqayyo gaariidha waan hundumaafiyyuu inni nu gargaaraa dabarsee hamaatti nu laatu yoo haalli kamiyyuu ulfaateyyuu kaayyoo keenyatu waan hundumaa nu obsisiisa waan ta'eef dhugaa rabbii dubbachuu fi kaayyoon ofii wanta nama hin goone hin qabdu. Namni kaayyoo qabuu fi mukti firii qabu gadi jedhee obsee jiraata waan ta'eef biyya ormaa keessatti namoonni amma biyya keessa taa'anii haala kana yeroo ilaalanii waan salphaa namatti fakkaachuu danda'a miti garuu salphaa miti wanti biyya ormaa keessa jiru obsa dhaloota biyya arabaaf kenne ani yeroon taa'etti yaadu baay'ee tokko na dinqisiisa jechuudha. Maaliif jennaani waan hundumaa keessatti nu dandeessisee waaqayyo waan hundumaa keessatti obsa nuuf kenneetu kaayyoo keenya sakaleessa qabannee manaa baane sana akka milkeessinuufi kaayyoo keenya akka galmaan geenyuu fi obsaaf dandeettii nuuf kenne garaa danda'u nuuf laate bakka waan hundumaa keessatti waaqayyo nu gargaareera. Egaa ammas waaqayyo kanuma caalaatti nu haa gargaaru. Kanuma caalaatti nu haa milkeessu kaayyoo keenyas immoo isa kaleessa kana godhannee galuu qabna. Jennee manaa baane sana akka biraan keenya waaqayyo nu haa gargaaru. Jabaadhaa abdiin kutiinaa. Abdii qabdanitti yoo jabaattanii hojjetatanii lafa yaaddanii lafa kaleessa akeektanii dhuftanii ga'uu dandeessuun isiniin jedha. Egaa yeroo akkasitti walii gad deddeemnee waan arge wanni jennu kaayyoof jechadha. Kaayyoof jecha laga meeqa ceenee biyya meeqa deemnee waan baay'ee taane jechuudha. Lafa isaan kootu jedhanii lafa isaan kana godhe jedhanitti abboomamni hojjenneetu jechuun keenya kaayyoo keenya sanaaf jechadha. Kaayyoo keenya sana milkeessuuf jecha akkuma isaan jedhan taanee jiraanna jechuudha. Kanaafiyyuu jabaadhaan isiniin jedha obboloottan koo namoonni baay'een abdii kutuu kaayyoo manaa ba'aniif wallaalu namoonni baay'een biyyaa ba'u malee maaliif akka biyyaa ba'an hin beekanii maaliif akka biyya kana dhufanillee namoonni baay'een beekuu danda'u. Fakkeenyaaf biyya arabaa deemna jedhu malee maaliif akka biyya arabaa kana dhufan baay'een keenya beekuu dhiisuu dandeenya. Egaa kanaafiyyuu kaayyoo keenya beekuun nurra jiraatan isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya.
Kanaafiyyuu jabaadhaayyuu abdiin kutiinaayii jabaadhaa hojjedhaa lafa yaaddan ga'uuf immoo obsa qabaadhaan isiniin jedhaa. Egaa anillee kaayyoo koof jettanii egaa biyya fagoorraa biyya kana dhufnee jirra. Egaa maaliif jennaani kaayyoodha waan ta'eef lakki jennee diduu hin dandeenyu. Lakki yoo jenne isa kaayyessine sana karaatti nu jalaa hafuu danda'a. Kanaafiyyuu jabaannee hojjetannee biyya keenyatti illee nagaadhaan gallee waaqayyo biyya keenyaaf nagaa deebisee jaalalaaf tokkummaa biyya keenyaaf yoo waaqayyo deebise nutis immoo isa har'atti dadhabne kana borutti boqochuu borutti gammaduu dandeenya. Isiniinan jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa egaa kun akkuma argaa jirtanii biyyi Beeruut kana fakkaattiin isiniin jechuun jaaladha. Biyyi Beeruut biyya baay'ee bareedduu turte. Egaa jireenyi isaa yoo ulfaate iyyuu haalli nageenya isaa yoo ulfaate iyyuu baay'ee namatti tola jechuudha. Egaa kun mooraa nuti keessa jirrudha. Mooraa keenya keessadha jechuudha. Egaa ani ture biyya Kwaatar yoo ta'e iyyuu biyya Beeruut kana jaroonni warra inni bira hojjedhu dhaloonni isaanii illee asii akkasumas illee jarri warri Beeruut kun safarri kun baay'ee kiristaana jechuudha. Baay'ee namatti tola. Jechuun jaaladha. Kanaafiyyuu kunoo kana fakkaata jireenyi biyya lafaa waan baay'ee nama dandeessisiisti, waan baay'ee keessa nama dabarsiti, waan baay'ee nama obsisiisti jechuudha. Egaa kunoo haala qilleensa ishee haalli qilleensa ishee kana fakkaatti. Kunoo caakkaa kana ilaala akkasitti silkiin garuu dirree gochuuf danda'a. Baay'ee tokko tabbadha jechuudha. Baay'ee tokko asiin ol dhaabbata. Nuti dachee isaa keessa jirra jechuudha jala jirra. Yeroo akkatti garuu ilaalanii dachee fakkaachuu danda'a. Baay'ee caakkaa guddaadha. Baay'ee namatti tola jechuudha. Egaa biyya Arabaa keessatti magariisni akkasii hin jiru. Maaliif jennaan baay'ee hongee guddata waan ta'eef amma fakkeenyaaf biyya Dubaayii, Saawudii, Kwaater minaamni kun jechuudha baay'ee tokko hin ho'a waan ta'eef ashaakiltee akka kanatti hin argamu jechuudha. Inni jiruyyuu yeroo hongee kana yeroo kana immoo hin goga. Numti fayyaa numti yeroo xiqqoo ishii qabbana ta'uu sun jiruyyuu yeroo akkasitti hongeen gadi bu'u hin goga jechuudha. Maaliif jennaan garmalee waan ho'uuf garmalee hin ho'a jechuudha waan ta'eef goga. Egaa kun immoo Beeruut immoo baay'ee qilleensa mijataa waan qabduu fi kun hojiidha. Akkasiitiin jirti isiniin jechuun jaaladha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa. Egaa viidiyoo kana akkasinitti tole abdiin qaba. Hundumti keessaniyyuu laayik sheer gochuun na jajjabeessaa. Yaada qabdan koomentii jalatti naaf kaa'aa. Na waliin daawwadhaa mallee turtiin keessan na waliin haa ta'u isiniin jechuun jaaladha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa. Egaa biyya baay'ee bareedduu kanaafillee waaqayyo nagaa biyya ishiif haa deebisu. Jaalalaaf tokkummaa biyya kanatti haa deebisu. Egaa biyya Beeruut rakkina keessa otoo hin taane rakkinni jiru biyya Beeruut keessa osoo hin taane egaa biyyoota Israa'elii fi biyyoota akkasitti natti fakkaate egaa. Garuu hin beekamu baay'ee ulfaata jechuudha. Dheengadda kanallee gaafa maatii kanaanii maatiin bira jiruun biyyi Beeruut dhugaadha moo rukutamuuf jetti dhugaa moo soba jennaan hin sodaattee naan jedhani dhugaa waaqa nama sodaachisa jechuudha. TikTok irratti illee wantoonni dudubbatamaa jiru. Waan baay'eedha jechuudha. Kanaafiyyuu dhaloonni achi keessa jirtanii dhaloonni biyya biraarraa dhuftanis keessa jiraattanillee keessaa ba'a. Mina waan akkasii odeessaa jiru garuu keessaa baanes bahuu baannes Kiristoos inni nu baatu inni nu eegu dabarsee hamaatti nu laatu waan hundumaa keessatti iyyuu nu eega jechuudha. Keessaa baqadhaa biyyi Beeruut rukutamti mina jedhanii TikTok irratti odeeffamaatii jira garuu homaan taanu humti tokkoyyuu nun argatu. Kanaafiyyuu hin sodaatinaa hin raafaminaa. Kanaafiyyuu abdii keessa waaqayyoon godhadhaan isiniin jedha. Egaa wanti baay'een jiraachuu danda'a. Wanti baay'een ta'uu danda'a. Wanti baay'een raafamuu danda'a. Garuu immoo homaa tokko hin taanu. Homaa tokkoyyuu nun argatu. Kanaafiyyuu jabaadhaa lafa jirtanittiin isiniin jedha obboloottan kiyyaa. Egaa kana fakkaata viidiyoo kiyya ammallee daawwadhaa waliin daawwannaa waliin ilaallaa isiniin jechuun jaaladha. Biyyi kun kana fakkaatti biyya baay'ee namatti toltudha. Biyya baay'ee bareedduudha. Maal godha garuu yeroo isaatti dhugaa baay'ee namatti tola. Haalli jireenya isaallee dhugaa yeroon taa'etti yaadu biyyi Itoophiyaa fi
biyyi Beerut kun tokko natti fakkaatti. Maaliif jennaan haalli qaala'insa jireenya ishiillee yeroo duraa waluma qixa deema jechuudha biyya Itoophiyaa. Biyyi kuni maaliif jennaani biyya Itoophiyaati nageenya illee hin jiru. Akkasumas illee qaala'insi jireenya baay'ee ulfaataadha. Asiillee akkuma kana jechuudha. Biyya Beerut kana dhugaa rabbii dubbachuuf wanta duratti doolaara tokkoon bitanii amma garuu basuma dhugaanii jechan qabu. Maaliif jennaan yeroo inni dura as keessa turetti baay'ee tokko jireenya homaan jettu jechuudha. Amma garuu otoo suuqii deemtanii jechuudha. Yeroo suuqii deemanii baay'ee tokko bakka isa duratti doolaara tokkoon bitan amma garuu doolaara 50 galee natti fakkaata. Baay'ee tokko jireenyi biyya kana qaala'ee jira. Baay'ee tokko ulfaataadha. Egaa homaa gochuu hin danda'u. Homaa gochuu hin danda'anii egaa obsumaan jiraatanii keessa darbuudha malee waan gochaan hin jiru jechuudha. Egaa biyya kanaafillee tasgabbii biyya keenyaafillee tasgabbiin hawwa. Waaqayyo biyya keenyaaf tasgabbii haa buusu. Jaalalaaf tokkummaa nuuf haa deebisu. Nagaa jaalala biyya keenyaaf haa laatu. Waaqayyo nu haa gargaaru jechuun jaaladha. Egaa biyya Beerut illee akkasuma Waaqayyo biyya kanallee haa yaadatu jechuun baay'ee tokko dhugaa baay'ee tokko ulfaata. Maaliif jennaani biyyuma nageenya jiru keessa jiraataniiyyuu biyyi ormaa boqonnaa namaaf hin kennu. Garuu immoo gaafa biyyi akkasii biyyi Beerut kanadha gaafa jedhamu keessi ofiillee nagaa naman argatu jechuudha. Baay'ee sodaan nama keessa galaa maalan ta'a laata maaltu narra gahaa laata keessa namaa dhufa. Garuu immoo homaa tokko hin taanu Waaqayyo gaariidha. Warri keessa turtanillee homaan taatanii Waaqayyo jira. Inni mana nu baasee dabarsee hamaatti nu laatu. Kanaaf jabaadhaan isiniin jedha obbolootan kiyyaa. Egaa jabaadhaan isiniin jedha abdiin kutiina. Waaqayyoon kadhadhaa akka amantii keessanitti waaqa keessan kadhadhaa. Inni mana isin baase isiniin gatu. Warroonni akkasuma biyyoonni Arabaa keessa jirtanillee jabaadhaa. Kaayyoo keessan milkeessuuf obsa qabaadhaa. Obsanii waan hundumaatti bahu waan ta'eef Oromoon obsaan aannan goromsaa dhuga jedha waan ta'eef namni obsee jabaate wanni jedhee kaayyoo isaa sakaleessa manaa bahee sana milkeessuu danda'a. Kanaaf iyyuu isinillee jabaadhaan isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa. Egaa viidiyoo kiyyaa hundumti keessanuu akka itti bashannantan abdiin qaba. Egaa maaliif jennaani yeroo baay'ee wanta magariisa akkasii yeroo arginu baay'ee keessi keenya nutti tola. Biyya keenyallee yaadannee waan baay'ee keessa wannee jenna. Yaadina biyya keessanis guyyaa tokko hin galle biyya keenyattis guyyaa tokko gallee fataa shaashamban jenna isiniin jedha. Har'aaf kana fakkaatti viidiyoon kiyyaa ammallee na waliin daawwadhaa isiniin jedha. Baay'ee tokko namatti tola. Kun amma gaara kanarraa kan addaatu jechuudha. Manadha. Ani yeroo hin taa'etti yaadu yeroo roobni roobu akkamitti akka taa'antu nagarrama waaqa. Maaliif jennaani garmalee tokko gaara qaba waan ta'eef lolaan illee garmalee dhuganna rooba hamaan rooba cabbiin illee garmaleedha. Maaliif jennaan biyya akkuma fakkeenyaaf biyya Itoophiyaatti jechuudha. Baay'ee tokko rooba yeroo roobe lolaan illee lolaa. Asiillee akkasuma kana jechuudha. Baay'ee tokko rooba qaba. Baay'ee tokkollee qorrisa. Wayyoo yeroo qorraa immoo jechuudha. Homtiyyuu keessan deemu homtiyyuu gadi hin ba'u jechuudha. Hooyyaa meeqa ofirraa tuulanii maal jedhaniitu jiraatu malee. Baay'ee tokko hin qorriti jechuudha iddoon kuni. Amma garuu qilleensi isaa namatti tola. Maaliif jechnaa nama fakkeenya biyya keenya Itoophiyaatti qilleensi isaa baay'ee tokko namatti tola. Maaliif yeroo ho'aas hamaan jedhu tasgabbaadha. Yeroo qorraas homaan jedhu jechuudha. Namatti tola bakka qilleensuma mijataadha biyyi keenya. Biyyi kunillee akka kana garuu yeroo qorraa jechuudha. Baay'ee tokko cabbiisa dhugaa waaqa dubbachuuf ashabooma fakkaata jechuudha. Maaliif jennaan baadiyyaa isaadha waan ta'eef Beerut keessa miti. Baay'ee tokko cabbiisaallee qilleensi isaallee baay'ee ulfaataadha. Egaa baay'ee namatti tolti akka kana fakkaatti ammayyuu wanta bokkaan roobaa jiru fakkaata. Amma argaa jirtu magariisni lafarra jijjiira. Wanti hundumtuu jechuudha jiidha qaqqaba akka biyya kakkaanii miti baay'ee jijjiirni isaa jira jechuudha. Baay'ee namatti tola kun mooraa isaanii keessa kana fakkaata.
baay'ee tokko das nama jetti jechuudha. Biyya lafa magariisni jijjiiru immoo baay'ee tokko namatti tola dhugaa. Ani baay'een jaaladha lafa magariisni jijjiiru. Akka kanatti isiniin jedha koottaa na waliin fataa jedha koottaa na waliin bashannanaa koottaa shaashambaa jedhaan isiniin jedha. Hundumti keessanuu shaashambaatti jedha fataa jedha koottaatiin isiniin jedha. Baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Kana fakkaata kaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa egaa yaada qabdanii fi gaaffii qabdan koomentii jalatti illee naaf kaa na jajjabeessaa egaa unumatu wal jabeessa Oromoo kiyyaa dhugaa rabbi dubbachuu fi sabni keenya wal guddisuu wal jabeessuu hin beeknu malee sabni bira baay'ee wal guddisuu fi wal jabeessuuf baay'ee tattaafanna garuu nuti immoo baay'ee tokko jechuudha duubatti hafna wal guddisuu fi bakka. Maaliif akka ta'e hin beeku amma fakkeenyaaf yuutuuboroonni amma ka'anii sabni biraa jechuudha yeroo dhiyoo keessatti iddoo gurguddaa ga'u garuu sabni keenya Oromoon maaliif akka ta'e hin beeku wal guddisuu wal jabeessuu wal bukkee dhaabbachuu hin beeknu. Kanammoo akka gochuu dandeenyu waaqayyo nu gargaaru hunduma keenya iyyuu. Kanaaf iyyuu jabaadhaan isiniin jedha egaa kana fakkaata kunoo baadiyaan biyya keenya. Gaafa biyya keenyatti gallus kun akkasitti biyya magariisaa biyya akkasii keessa jiraanna jennee abdii qabna waaqayyo yoo biyya keenyaaf nagaa jaalala tokkummaa deebisee biyya tasgabbaanuu taasise guyyaa tokko gallee biyya keenya keessattis akkasitti fataa ni jenna. Homaa miti jabaadhaan isiniin jedha biyya iddoo baay'eetti dafqitanii maal jettanii akka mallee isinitti abdii isin kutachiise waan baay'ee isin jechisiisu kuni. Ni darba jechuudha. Maaliif jennaan wanti hin darbine hin jiru biyya lafaa kana keessatti ni jijjiirama ni darbaa. Wanta hundumaa dhufee darba jechuudha. Kanaafiyyuu jabaadhaayii. Jabaannee keessa darbinaan isiniin jedhaa hordoftootaa fi kabajamtoota ifa jireenyaa tuub. Egaa kanaafiyyuu yoo jabaannee keessaa baaneetu guyyaa tokko isa kaleessa keessa darbine sana yaadannee waaqa keenyatti galateeffannu ni dhufa. Kanaafiyyuu abdiin kutiinaayii jabaadhaatii hojjetadha lafa yaaddanii fi lafa akeektanii kaleessa manaa baatan sana ga'uuf jabaadhaan isiniin jedha namoota kaayyoo dagate hin ta'ina kaayyoo keessan yaadadha maaliif manaa bahee jennee yaadnee namoonni baay'een keenya of jijjiiruu maatii keenya jijjiiruu baane yookiin immoo isa dagannee waan biraa keessa gaggaluu dandeenya miti garuu kaayyoo isa kaleessatti manaa baane sana yaadannee. Maatii keenya jijjiiruufis haa ta'u ofii keenyaafis haa ta'u waan hundumaa isaa keessatti iyyuu jabaachuuti qabna waan ta'eef jabaadhaan isiniin jedha. Egaa jabaanneetu isa kaleessa itti akeeknee manaa baane sana bira ga'uuf tattaafachuuti qabna. Kanaafiyyuu jabaadhaan isiniin jedha. Egaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa akkatti bohaartan abdiin qabaa. Egaa waan baay'eellee haasa'ee jira. Irraas akka barattan abdiin qabaa isiniin jedhaa. Egaa hundumti keessaniyyuu jabaannee walaa jajjabeessinuun isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa waan gaarii gochuun ofiif waan ta'eef namoonni tokko yeroo waan gaarii godhanii wanta nama sanaaf goone nutti fakkaachuu danda'a miti garuu gaarii gochuun ofiif abbichuma fayyada jechuudha. Waan gaarii yoo hojjanne waan gaariitu nu argata waan gaarii yoo dalagne. Wanta gaariitu nuuf dalagama jechuudha. Kanaafiyyuu jabaadhaa waan gaarii haa hojjennu waan gaarii irratti haa bobbaanu isiniin jedha. Kana isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa. Egaa kana fakkaata viidiyoon kiyya guyyaa irraa ani itti bashannanee itti bohaareera isinis illee akka itti bashannantanii akka itti bohaartan abdiin qabaa. Egaa hundumti keessaniyyuu warroonni mana kanaaf haaraa taatan ammallee subscribe like share gochuun na jajjabeessaa. Isiniinan jedha egaa viidiyoo guyyaa irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata viidiyoo bareedaa viidiyoo baay'ee namatti toludha. Hundumti keessaniyyuu itti bohaaraa irraa baradhaan isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinuutti. Nagaatti naaf tura turtii gaarii naaf qabaadha baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja hundumti keessaniyyuu lafa jirtanitti
Jabaadhaa isiniinan jedha. Turtii gaarii naaf qabaadhaa. Turtiin keessan turtii bareedaa isiniif haa ta'u. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti isiniin jechuun jaaladhaa. Turtii gaarii.